jechuun waggaa tokkoof ji'a lama turan fa'aa jira, waggaa tokkoof ji'a shan turantu jira, haadha daa'imaatu jira. Jirra jirtuu bakka jirtetti nagaan rabbii isiniif haa baay'atedhaati. Waa'ee dararaa Naa'imaa Jamaal irra ga'u jiru ilaalchisee viidiyoo tokko maxxansee ture. Naa'imaa Jamaal harka bineeyyii saniitii bilisa ba'uu isii mirkaneeffadheera. Baga gammaddanii baga gammanne. Namoonni akkasii achi keessaa baatuuf gahee guddaa taphatan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jedha akka nama tokkotti. Maaliif jennaani namoonni waa'ee isii dhagan hundinuu dhiphatanii turan waan ta'eef jechuu. Naa'imaa Jamaal dararaan guddaan irra ga'us ammatti baateetti dhugaa dubbachuu baay'ee nama gammachiisa. Baga rabbi si baate yoom baate? Amma guyyaa 4 gaheeraa gabe. Guyyaa 4? Maashaa. Maal anchi dullaan miti. Mee achi keessa roorroon jiru maaltu jira? Ara wanna dubbachuu hin danda'amne wanna baay'ee jira. Yaa hundinuu darbeera alhamdulillah. Baga rabbi si baate amma wanni si dhukkubu naamin yaalii waan si barbaachisu waan san obboleewwan kee ilmaan Oromoo mana hidhaa san keessatti jiran kawaasitti dhaamatan ka miidhama qaban waan barbaadde uummatuma gaabdura sagalee si ta'e waan qabuun si bira dhaabbataa turetu si dhagaa ture jira waan ta'eef namoota baay'eetu Oromoo bira taree faranjiinuu sagalee si ta'a ture si galee. Akka faranjiin sagalee keessa dhageettuu fi maddi ka'umsa maatii keetii fi falmee fa'aatti aane warra tiktooktii fi feesbuukiiti. Sadarkaa lammaffaa irratti jechuudha. Maatii irraa dhalatetti aane warri dhiibbaa qoree akka sagaleen kee faranjii bira gahu rakkoo kana keessaa baatu karaa maallaqaatii fi sagalee si bira dhaabbataa ture ijoollee Oromooti waan ta'eef. Baga nagayaan baate jechuudhumaa fi harmee kee wajjin booyaa turanii waan bara qabaniin bira dhaabbataa turanii hawwiin keenya nuti rakkuma san keessa ati bayuudha guyyaa sanillee ammallee baga baate rabbi nagayaan bakka deemtuun si haa geessu rakkoolee achi keessatti mudatan uummata obboleewwan kee kaganaa karaa san deemuu barbaadanii fi ijoollee Oromoo achi keessatti dararamaa jiran kawaasitti dhaamatanii fi osoo gargaartanii jettee yaaddu yoo jiraate waan kana osoo nu tuttuqxee akkuma gaabraa falmeen faanu sagalee kee anaa fi namoota biraa bira fidanii karaa siibanii rakkoo san sirraa saaqa rabbii gaditti yoo sababa ati waan kana dubbatteen ka biyya san deemuu adullee mana deebiftee lubbuu isaa oolchite kaachi keessatti yoo na tumamaa jiru yoo carraa kana rabbi laaffisee fi baafnee nutti tola daqiiqaa 10 sii kenneera. Waan barbaade dubbadhu habiibti namni bareedan kun haasa'uun beeku sira maali dubbadhu mee. Jalqaba dhiifama mana yaalaa ture waan ta'eef qaxaroo irraa as jalaa ture dhiifama. Eshi. Itti naansee dammoo alhamdulillah rabbii adhaanagee alhamdulillah jedhaa itti naansee ati dammoo baay'ee tokko naa galatoon uummata Oromoo irraa naagoo keetiif baay'ee tokko galatoom akkasuma uummanni Oromoo illee yaadaanis ta'ee maallaqaanis ta'ee na gargaaraa turtan baay'ee tokko galatoomaa isin jedha. Innaa ijoolleen animmaa alhamdulillah baheeraa kana olitti jechuun waggaa tokkoof ji'a lama turan fa'aa jira, waggaa tokkoof ji'a shan turantu jira, haadha daa'imaatu jira. Haati osoo deettu daa'imti osoo deettu haadha fa'aatti gudeedu jira. Wanna baay'ee jira. Magaazina keessa nyaanni hin jiru, beelallee hin jira. Ijoollee Oromoo keessaaniyyuu ijoolleen Oromoo baay'ee darara. Kan nyaata dhabanii du'anis ni jiru. Achi kee magaazina san keessa dubartii ilmoo qabdu jira? Dubartii ilmoo qabdu hin jirti. Kan achitti maal ulfataatee illee hin jirti. Kan ulfa qabattee dhuftu illee hin jirti. Tadallaan itti ulfeessu moo duraan ulfaan deemte? Achumatti Suudaaniin hin jiranii. Kama isaaniitii jira akkasitti hin baasanillee akkasuma dararaman. Eshi itti ulfeessanii ka'anii birrii hin gaafatamoo hin dhiisaniif? Birrii hin gaafatanirree birrii kafalaa jedhanii isiin birrii kafaltullee hin qabanii ijoollee baay'ee jira akka dogongoraan dhufanii ranfa hojiifa jedhaatiin dogongoraan fidantu jiru. Ilmoo ishii achi keessatti ulfooftee deettee hoo jirti?
takka ittiin hin jirti raajii keessatti ulfaataatee ta'an ulfaallee baay'ee jira. Irra hedduu warri ulfaa kun warra duraan bakka jirurraa ulfaa'ee dhaqe moo amma irra hedduu Suudaan irraa fa'a asirraa fa'a biyya irraa ta'u deemuu jira. Warra bakka jirurraa ulfaan dhaqe moo warra achi keessatti ulfaa'uudha baay'ata? Kan ulfaane saaraa irratti illee kan ulfaa baay'ee jira. Kan irra guddina akka magaazinaati. Magaazina keessa guyyaatumaa oolanii halkan waliin bulanii? Wayinee baga rabbi si baate ijoollee eessaa fa'aa jira achi keessa magaazina keessa. Akka carraa warri bira dhabe amma fakkeenyaaf amma karaatu addaan malee obboleessi kiyyaa ergaa fuula isaa dhabne waggaa jaha obboleessiru. Amma ijoolleen baay'een I think obboleettiin jaartii obboleessa kiyya fa'aatu Suudaanii kana ture suuraa isin ergan barbaada jedhanii achi keessa fa'aa jiraatte. Ijoollee eessaa fa'aatu achi mana hidhaa san keessa jira. Warri akka carraa maqaa jiraa fa'aa yaadattu jira. Ijoolleen hin jira. Ijoolleen yaadadhu. Ijoolleen Oromoo ijoollee jahan yaadadha. Ijoolleen afurii dammoo magaazinuma keessa du'anii. Wayine ijoollee eessatti warri du'an sun? Ijoolleen sadii ijoollee Jimmaati. Hayyee. Shamarran ijoollee sadii dhiirri dammoo ijoollee afur. Adiin shamarranii? Sadiin shamarran. Beelatu ajjeese moo dullaa? Dullaanis ni jira. Dullaarraan tumamanii dammoo nyaanni hin jiru. Garaa beelatitti nama tuman? Guyyatti dammoo kalee dhafa wanna dhaabataa oolaniif harka girgiddatti ol qabanii kalee irraan kan ka'e achumaan dhibee biraa wanta jiru achirra nyaanni hin jiru waan ta'eef ijoolleen yaadadhuun jirti asiin dura Mubaarak Musammaa bira sagalee nu ta'a jedhanii turan ijoolleen sadii naannoo ajjee jedhamu Shaashamannee irraan deemanii. Ijoollee ajjee? Isaanis ni jiru achuma jiranii Mubaarakiin sagalee nu ta'e jedhaa dubbatanii turanii. Isaan dammoo anaan duratti deemaniiran isaan waggaa tokkoof ji'a sadii gahan. Achuma keessa haga ammaa waggaa tokkoof ji'a sadii kana tumamaatuma jiranii? Achuma tumaan hin jira. Beellinis jira. Dhibeenis hin jira. Akkuma isin jedhee gudeeddaanis hin jira. Wanna baay'eetu kanneen hundumaayyuu danda'anii meeqa gaafatan jala sadiin? Lamaan sunniin kan Mubaarakiin bira dubbatanii miiliyoona 1,600,000 obboleeyyan. Obboleewwan nama lamatu mana tokko deeme achi keessatti tumamaa jira? Yaa Rabbi. Ati meeqa kafaltee baate? Hambirri 700 kafalee bahe. Keemaa rakkata ta'ee nama garii miiliyoona wayii fa'aa gaafatan? Ani warra gurgurame hin gurguranillee. Hayyee. Warri gurgurame miiliyoona 1 achii ol kan ta'e gaafatan. Ati hin gurguramne daarektii dhaqxee? Ani